Har'alleekum sin argitan kana majlisa abbaa afurtamaa meetira kudhanii jechuudha diizaayinii isin argaartanii fi karaa isin argaa jirtan kanaani akkasuma algaa haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma kwaalitii muka tokkoffaarraa dalagame madaddaraa isaa kan qabuu fi akkasuma koomodiinoon lama kan qabu madaddaraan isaa kun kitaaba garagaraatiif akkasuma silkii ta'ee geexaageexii garagaraatiif kan ta'u jechuudha. Koomodiinoon isaa lachuuyyuu haala isin argitan kanaa fi akkana bareedu algaan kun istaayiliin isaa akka isin argitan kana meetira 1.80 meetira 1.50 illee ni danda'ama. Akkaatti akka isin inni itti bareedu ana osoo hin taane isinuu ragaa ni baatan jechuudha. Osoo afaan beekee dubbatuuti algaa kanatu afaan bahee dubbate jechuudha. Osoo mukni afaan beekee dubbate algaa kanatu ragaanaaf baha jechuudha. Akkasuma immoo qumsaaxinii meetira 1.80 qumsaaxinii dirsiingillee hin barbaachisne haalaan bareedaa ta'e kana qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Kinootii maatiin as biratti na eegaa jira. Nama hedduu ta'anii maatiin fudhatuuf asin na eegaa jiran jechuudha. Akkuma isin argartan kana meeshaa haalaan bareedaa ta'ee fi kwaalitii ta'e dirjitii kiyyaatti haala isin argitan kanaan oomishee baasee fi jira jechuudha. Video kana subscribe like share gochuun irraanfatina hiriyoota keessaniif illee share godha. Isinillee yoo barbaadan screenshot godhaa keessan na dubbisaa isinin jedha. Video kana subscribe like share kana gootan kabajaan isin gaafadha hanga xumuraatti na wajjin tura. Kan kaaba kan kibbaalee hundi keessanii jaalalaaf kabajaa keessan biraa jiraatu keessan jirtanitti akkuma santanin viidiyoo kee kana subscribe like share gochaa ilaalaaf ni jedhaan akka xumuraatti akkuma kan argitan kana algaa haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma kwaalitii immideetti tokkoffaa irraa buufatan jechuudha. Akkuma argitan kana meetira 1.80 qabadhee isin jechuudha. Akkuma argitan kana algaan kun baay'ee kwaalitii fi oriijinaalii ta'e jechuudha. Argitanii maashaallah algaa baay'ee kwaalitii fi oriijinaalii ta'e kana mataa isaa kan siis mataa isaa kan irra waraabu. Argitanii matama isaa irra bichaayyuu hanga gahumee fi keessan ilaalaati. Murteessaa isinin jedha algaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi waggaa dheeraatti fayyadamuu dandeenya. Ilmoo keessanitti dabaluu bira taree ilmoo keessanitti dabaluu mee sagalee xiqqoo. Isin bira taree ilmoo keessanitti taruu danda'u kana jechuudha. Algaa kwaalitii kana namoonni baajachuu barbaadan gara zulaamaa shoo filannoo keessanaa ta'uu isinin jedha. Akkuma isin argatan kana as biratti jechuudha. Silkii barbaadanii matsaafa garaagaraa barbaadanii jeexii barbaadan asirra daradarachuu ni dandeessan isinin jedha. Haala kanaan bareedee hojjetamee jira. Akkasuma kiisiin isaallee jechuudha. Akkuma isin argitan kana jala isaatitti kiisii kana qaba jechuudha. Kun koomodiinoodha. Asirraa kaasee jechuudha. Walumaa galatti hanga achi mataa isaa tokko muluu kan qabate jechuudha. Uummata addaan kan hin baane hanga asitti jechuudha. Koomodiinoon kun ammoo raasaa fi akkan irra galee jechuudha. Argitanii akkatti bareedu. Kiisa isaa kanallee haala isin argitan kanaan bareechifnee dalagnee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana algaan kun algaa hedduu kwaalitiidha. Meetira 1.80 yeroo sanitti qaba 170 namni amajjuu dadhabee barbaadan 175 teessan qabaanna kana bareedu kana mana keessatti galfattan jechuudha. Haaluma salphaadhaani akkuma isin argitan kana algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi kwaalitii ta'e kana jechuudha. Yeroo tokko mukaan taane olitti dhaanii gatii isin qannasuu danda'anii inni sun garuyyuu yeroon boodatti ufumaan hin daballe jechuudha. Argitanii hin daddaballe jechuudha. Taa'umsa irratti illee ta'ee hin daba dalga daddaba jechuudha. Qajeelee hin taa'u wanti oriijinaalii hin taane jechuudha. Akkasuma immoo yeroo boodallee ufumaan addumaan yayyaa'ee jechuudha. Sibiilummaan isaa taa'umsummaan isii kun adda yayyaa'ee jechuudha yoo kwaalitii hin taane. Mukni kun garuu muka oriijinaalii muka tokkoffaa mukni kana caalaa hin jiru. Ittaasee qumsaaxinii laamneetii irraa dalagame jechuudha. Muluu laamneetii ta'uu qofa osoo hin taane miidhagfii tokkoffaa jechuudha. Laamneetii tokkoffaa irraa dalagame jechuudha. Akkuma isin beektan laamneetii kanaa olii inumaa hin jiru jechuudha. Laamneetii oriijinaaliidha. Garaa isaa keessatti boota uffata itti fannisan qaba jechuudha. Qumsaaxiniin kun bal'inni isaa meetira 1.80 qumatiin isaa garuu meetira 2.40 jechuudha. Bootaan kun boota uffata itti fannifattu jechuudha. Baatee qamisiitee waan barbaadan irra fannifachuu dandeettanii. As biratti ammoo boota mardaraaf jechuudha. Akkuma isin argitan kana mardaraan kunillee mastaawota ofirraa gama mastaawota danda'e qabu jechuudha. Akkuma isin argitan kana gubbaarratti illee hansoolaa ta'uu konfortii haa ta'u waan barbaadan booda keessa kaa'achuu dandeettan jechuudha. Lafarraa kaasee agasii meetira 2 jechuudha. Gubbaan kun 40 jechuudha. Walumaa galatti meetira 2 fi saantii 40 jechuudha. Akkasuma ammoo as bal'inni isaa jechuudha meetira 1 fi haqasii 20 jechuudha. Kun saantii 60 jechuudha. Walitti qabaan meetira 1 fi saantii 80 jechuudha. Namoonni qumsaaxinii kana qajeelchuu barbaadanii filannoo keessan zulaamaa shoo ta'uu isinin jedha. Akkuma isin argitan kana as biratti madaddara akkasuma yookaan dirisiin adda adda lafisuun isin hin barbaachisu. Sababni isaa kinootiin haaluma salphaadhaani
Dirisin gillee isuma mataa isaa irratti isin dalannee haala kanaan isin qopheessinee irreechuudhaaf nuti akkuma isin argitan kana haaluma gaariidhaan as biratti bareeduu yookiin faayamuu ni dandeettan isiniin jedha. Sababni isaa kinooti dirisingiin hin barbaadu inni mataan isaa iyyuu dirisingiin kun asuma bira jira. Akkasuma maradaraa koosmoollee kinooti jechuudha. As biratti maradaraa koosmoo akkasuma gosta garagaraa asuma irratti daraddaraachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Akkasuma moollee koosmoo keessanillee gubbaa kanatti waan gubbaa kanarra kaa'uu hin dandeenye keessa isaa kana guurachuu ni dandeettanii masaabaa hedduu guddaa ta'ee fi bareedaa ta'e ofirraa qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana masaabaan isaallee tan sharataatiidhaan kan dalagame yoo ta'u sharataatii ofirraa qabaannee adda akkana harkisanii baasaniin haaluma salphaadhaan inni deefi yookaan qomsaaxiniin kun miidhamuu danda'a jechuudha. Sababa saniif isa kana itti goonee haala kanaan dalagna jechuudha. Meeshaan keenya kwaalitiidha osoo hin jennu lafatti osoo hin taane waan tajaajilnuuf dhala jechuudha. Jala isaa kanallee nuti inni kun guutuun tan sharataatiin kan dalagame jechuudha. Argitanii keessa isaa ta'ee duuba isaa ta'ee laamneet yoo ta'u filannoo keessanii keessa isaa guutuun akkana bareeduu danda'a jechuudha. Asooraaf keessi isaa guutuun akkanatti bareeduu danda'a jechuudha. Argitanii laamneet yoo ta'e keessi isaa qalamii miidhagfee yoo ta'e keessi isaa qalamiin hin dibamu. Gaafa laamneet ta'e garuu iyyuu keessi isaa ta'e duuba isaa ta'e hundi isaa wal fakkaata jechuudha. Akkuma argitan keessi isaa akkatti bareedu haala kanaan bareechifnee akkanatti hin baasna jechuudha. Miidhagfii tokkoffaa irraa dalagamas ni jedhee yoo miidhagfii tokkoffaa hin taane haaluma salphaadhaan dabuu waan garagaraa qaba jechuudha. Analleen aggaxamee jira. Ogeessi kana jala badeennaa irraa sarara dalagsiisee waan hin taane dalaganiiranii birriin orjinaalitti hin dalaganiif sanillee itti dalagan tokkoma haala salphaadhaan akkana bareechifatanii orjinaalii kan dalagsifachuu barbaadanii nu bira kootaa isiniin jenna. Wanta wayiitti xaartanii osoo isiniif hin milkaayyuu afumaaltu isinitti dhagama. An viidiyoo kana aduu keessa ramadaanaan itti dadhabee waraabee yeroo idiitti godhu na jalaa dallatame jechuudha. Kan majlisaa kuni garuu maal gochuu danda'a alhamdulillahi kan algaa fi qomsaaxinii naafee kan majlisaa dileetti na jalaa ta'e wallahi hedduu takka aaree jechuudha. Baay'ee aaree alhamdulillah. Keessa nu dubbisuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti telegiraamii fi waasaappi nu argachuu dandeettanii warroonni meeshaan keenya irraa kan fakkaata waan gamana dhaggeeffataniif galatoomaa.